قال دين قد مال سنجد ummata bal'aa irratti harka micciiree fidaa isiniin jedhe Oromoo. Qasaman billaahi harka micciiree fidaa isiniin jedhe. Harka micciiree akka fidu abdii guddaa qaba. Garuu gara keessatti wal dubbifna. Yaada yeroo namni asii biraa ba'ee fakkeenyaaf gastii namni sitti ol koree maal gootaatti dheekta maal gootaa keessan dubbifta midhaan biyyoo siin jedhan yaada kee harka hin jijjiirredha. Yaadni si baasu yaada amma qabatte kanaa fi amma qabatte kana qofa. Sitti hima. Anallee gara biraatti nan dhufin. Anallee uummata kana biratti nan jibbisiisin. Ani akka jibbamtu bariin barbaanni bargaruu akkaawuntii kan keetiin na dubbisiin jechuun jira malee ani namni si haa jibbus jechuun jiru. Ati anaaf illee gaafa qabda bara isheen jedheetiin si dubbisa qo'e. Ila uummanni addara jiran kuni guutuun isaanii na arrabsan dhugaa sitti himaa. Fiqiriin uummataa si bira jira malee ana bira hin jiru. Dhageeffadhu. Wallaahi lazim. Fiqiriin uummata kanaa haga firii xaafii na bira hin jiru garuu uummata kana waan godhe hin qabu sababa makeetirraa jechuudha anammallee taanaan hin beeyta keessan waa baay'ee sitti himee jira ani qaama si duuba jiru san barbaadarra caalatti keessan na dubbisii naasitu furuu danda'a sin jedhe. Ana waan gaarii naaf goote yaani kaatee dhuftee feesbuuka kan koo haa gootee tiiktookii kan koo keessa seentee namni biyya ormaa jiru maatiin qabu firaan qabu maatiin isaa firri isaa wanni hundi isaa bilbila isaatti siif galee. Akkana gootee yaani si miidhuu barbaadee miti uummata biratti jibbame ati akkana taate akkas taate naan jetta yaani anaaf waan gaarii goote. Bara natti nama baay'een na beeka beektaa haga keetii namni na beekuu baatus nama baay'een na beekan dhugaa sitti hima asoo amma gadi ba'ee viidiyoon baya garuu waan kana xumuree gadi ba'e jechuudha. Namoonni akkamiitu na aarsa namoonni akka kalee akka fakkeenyaaf maqaa namaa dhahee lolaa ture barkalee gastii kee keessatti miira keessa seenee warroota ani ijaan arge wayita fuula kee duratti as baanii jedhanii dubbatan wayita san ani wayitan bar footoo isaanii viidiyoo gubbatti wanni koompitara gubbatti ilaalu acheetti na akka nama wanni natti caffaran warroota akkasiisan jechuudha. Kanaafuu ammaati wareegama hundayyuu in kafalaa uummata kanarraa eega jette na wajjin kafaltaa gara keessatti si dhufa. Wajjin in kafalu garuu immoo waan beekuu qabdu tokko wallaahi namoota jechuudha namni nama kan kiyya jedhu nama kan kiyya namni kun jedhu nama naaf yaadu nama naaf dhibbatu nama yeroo uummanni Oromoo hundi natti duulan garuu nama muraasa jechuudha. Kanatti dhiyaatee na bira jiru ture. Nama san immoo ati na jalaa isaatti duulan ani wallaahi addunyaa kanarraa galuu naa wayyaa. Galatu. Wallaahi aniyyuu irra caalatti ilaal ganni natti fudhatte kuni baay'ee natti tolee jira. Ata walallee keessa miseenjer makeetti wayita waliin haasofnullee waan yaada badana dubbatte hin qabdu wallaahi dhugaa dubbadha. Yaaduma bareedaa amma akka dubbattee kana dubbachaa ture. Garuu gastii irratti wayitaas dhufan riiskii kee hunda fudhatanii ati akkana ta'i ati itti achi hin deemin intalli dubaraa akkamitti nama keessan dubbifti maal jechuu waan inni achitti si godhu beekanii waan maalii beekanii. Waan kana jedhanii boru ammoo maal barbaadan dhagaye waa takka sitti himan Oromoon laal Oromoo sitti himaa dhagaye Oromoon amma anaa miti si jaalatti adima sitti himaa dhaggeeffadhu. An Oromoo waan gaarii isin dalaga malee waan badaa sitti dalagu nallee nan jibbinaa wallaahi dhugaa isin jedha. Garuu maal si jechuu barbaada? Oromoon gaafa namni jiru osoo hin taane gaafa namni du'e porofaayila nama kaatti takka jedhe. Gaafa namni jiru osoo hin taane gaafa namni du'e foloo nama gooti sadi jedhe lama jedhe. Gaafa namni jiru yookaan immoo gaafa namni miidhame ittiin foloo nama guddifatti jechuudha. Akkasuma foloo keellee gaafati duuti si guddifti. Amma warroonni gabbaasii waan fedhe haa fiduuti hin dubbatini dhiisi rakkoon qabu wama inni fidu takkayyuu hin jiru warroonni siin jedhan kun wallaahi warroonni nama hunda caalaa osoo wanni tokko gabbaa'e sitti kofulan jara malee nama biraa tokko hin jiru. Qeerroo dhageessaa. Ati qeerroo dhumaan immoo ani har'uma kana maqaa qeerroo yoo dhagee ani akkanumatti qeerrootti na shakkee jira ishee hin beeku ani maal akka ta'e. Boonii jedhii na waama. Dhaggeeffadhu wallaahi dhaggeeffadhu dhugaadhaan sitti himaa jechuudha. Namoonni har'a ol baasii yookaan olaa baasu dantaa isaatii akka barbaade haa godhu waan akkanaa jedhanii waa namni jechuudha namni madaa'ee arge malee madaan nama tokko gaafa madaa'u agam tokko akka nama dhukkubuun beekan siif galee kanaaf jechuudha. Jechi namaa maal akka nama godhu jechi namaa agam tokko akka kaamilee nama cabsu agam tokko akka hiriyoota kan kee keessaa
hamilee si cabsu agam tokko namni kun jechuu namni online irratti argitu kuni ati waan gaarii murii kan kee guutuu dalagde waan badaa guyyaa takka dalagde waan gaarii san hunda fudhatee deema siif galee waan xiqqoo guyyaa takka dogongora xiqqoo dogongorte umurii kan kee guutuu waan gaarii hojjette san si jalaa fudhatee deemaa jechuudha. Kanaaf jennaan ani uummanni kunillee haa baasu samiin haa ba'u dachiin haa buusu akkana akkasii warroon jedhani. Wallahi ani namni tokkollee akka miidhamu hin barbaadu. Miidhama sanatu arge jechuudha. Isiniin nama maal akka gootan nama akkamitti akka nama madeessitan akkamitti akka nama arrabsitan jechi keessan akka nama godhonatu beekaa jechuudha. Wallahi dhugaa rabbiin isin jira kanaaf jennaan ani namni tokkollee akka miidhamu hin barbaadu. Namni tokkollee akka waa tokko ta'u hin barbaadu wallahi jechuudha. Nama natti dhiyaatan miti ani namni diinni kiyya akka waa tokko ta'u hin barbaadu isiniif gabe. Akkas Raamex dhufee niin qaba Raamex. Ya, kanaaf. Hai Bonica, assalamualaikum. Raamex dhageeffadhu kalee galgala yeroo ati bilbiltu. Rossa komando, bro. Nama nagaa gaafadhu tura. Dhageedda nagaa gaafatta. Dhagee kalee galgala yeroo ati bilbiltu si jalaa kaasa jedhee dhiise miseenjara booniyyaa irratti bilbiltu. Bilbilte mon bilbil obboleessa kiyya sa'aatii 00 booda. Sa'aa moo bilbilee maal rakkoo qabaree bilbile? Taadaa bittirragaagga dassilenya. Maan nagoota dheeraa waan nagoota kan jettu bilbiluu rakkoo qaba. Tijaazaan. Maal rakkoo qabaree? Namticha kana yaa rabbi Allah. No, bilbilee ani jechuun diaasporaa biraas fararree malee ana wanta kanas fararuu dandeettu biroo akkuma sitti himesanii bilbilee ani maaliif ennaan sa'aatii akka amma mee afacha ajandaa mee dhaabe amma kabiraarra jirraayee sanitti deemina boleessoo dhaabe mee takka walii gallee anaasii walii gallee ifa mashi nagaa gaafadhu mboniyee akkami boniyee Oya keeti akkami Nagara wallahi nanti qoshi fullina Baranillee baay'ee rifadhee ture beektaa kaleessa irraas amma si argennaan baay'ee tokko gammadee jira. Haa ta'u bineensa biratti illee si argu waan si arguudha. Akkasumas si jedhaa kan immoo bichaa kan keemas jechuun jira. Daarrabsiisuu barbaadde booniyee. Si arrabsuutti hin jiru. Si arrabsaa hin jiru maqaa keetiin si waame maal ta'in. Bakka si arrabsuutti hin jiru. Bineensa jedhaan namoota booniyee walaa kabaju. No, bineensa jedhaan si caala namni mucaa kana kabajaa jiru ana maaliif jennaan sababa keetii kabajaa jira isa iyyuu gaafadhu karaa ifa ta'e wayiitiin akka bakka wanni kana inni tasgabbeessoo baay'ee kadhataanii ture hanga ammaa itti kabajaadhaan wajjin haasaa jira na arrabsaa ture hin arrabsine maaliif jennaan lubbuuti yaa osoo hin taane bakka akka ittiin qabtu waan ifeeneef kan inni illee beeka. Amma ayyeeshi obsi biribeeksi miitii qabadhu mee yaadoo irra turre si dura yaadarra jirra miitii qabadhu dhageeffadhu. Miitii qabadhu siin jedhe. Please Raamex na wallahi mucaa xiqqaa ndee maal sin godhisan Miuti kabadu remix. Bokbaka. Ay, miuti si birra kasi kamu kira kabadera mal teni. Hai. Okay. Akka sagalee takkanatti hin dubbanne jechuu barbaadeeti. Haga yaadu kee fixadhutti. Kanaafi remix irraa kaasee booniyya dhageeffadhu. Kaleessa dogoggortoonni hedduun si dogoggorsiisaa turan. Haga xumuradhutti ni jalan dubbatina. Si dogoggorsiisaa turan. Har'a ammoo sadarkaa ammarra geenne kana baay'ee itti gammada alhamdulillah. Anillee abaarsa uummata kanaa jalaa rabbiin na baase takka jedhe dhugaa sitti maal miira keessa seenee tarkaanfii har'a hin fudhadha jedhee yaade isa san guutummaan guututti yaadne ammatti fiddeetiniin keessa wal agarraa ati jette kuni baay'ee fudhatama naaf qabaatee jira keessa wal agarra waan jiru waan barbaachisaa ta'e akka ta'etti waliin haasofna. Wala garra jechuun bari yoo ati lakkoofsa kan keetiin yookaan feesbuuk kan mataa keetiin una dubbiste malee kallattii ittiin wal agarru anas si mijeessa dhageeffadhu ati anaasii wal arguudha dhageeffadhu akka nama kamiittu kana durallee misee jira waliin haasawaa turre manuma kee keessa waan ta'eef amma ammoo kana booda karaa lakkoofsatiinis ta'e kallattii anatu mijeessa akkaataa anaasii itti waliin haasofnu jechuudha kanaaf viidiyoo nafa
jidduun seenii mee haa fixan. Kanaafuu inni kun jechuun bareeda. Amma ammoo namoonni biraa ol seenanii yookaan isayyuu ta'uu danda'a. Yaada kan namni duubatti deebisu akka hin jiraanne sababni isaa ati amma anallee adaantee ifillee adaante. Maaliif takka gubattee agarte kana dura boonii yaati. Takka gubattee turte. Takka kam gubatte? Kana dura gaafa hagasuma footoon ta'e xiqqoo sun gabbaate waan uummanni kun cabacabee si godhe hin beekta. Har'a ammoo waan guddaa jiru kana riskii kana guutuu akka waan sirraa fudhatanitti ittiin deemin duuban akkana hin ta'in waan inni si godhu beekta. Jechaa turan. Waan akkanaan isa as faraaroo kana obsuu hin danda'u. Waan fedhaa fidu malee. Obsi Rimex. Wallaahi waan fedhaa fidda malee waan akkanaa muudii. Obsi obboleessa kiyya. Kuma harkaan qabdu barati baadoo ijjiidhaa barbaaleessoo akka qullaa jirtaa obsi. Ndee yoo dhageessitti maatii ana waan badaa afaan hin baasin obboleessoo. Obsi. Kanaaf as keessatti ati kana jechuun kan kee baay'ee na gammachiise ammallee taanan Oromoon dhugaasetti hima. Ana caalallee si jaalatte. Wani jedhe. Rimeeksi caalallee si jaalatte. Ani nama amantii keetiin illee amantii tokko qabaachuu keenyatti illee nama gammadu nama jaalatu. Akkasuma immoo sillee akka dubartii takkaatti nama si kabaju. Haga ammaa asoo namoota biraa asoo warra akka rimeeksi kana akka wanni akkasii sun jiraate yoona wanni kun muluun ala jira. Anas hin jedhe gammachuurraa jechuudha. Kanaafan kana hunda obsee asoonim dhagaan irra darbu asoo na arrabsan waan kana hunda baadhee har'a ga'ee jira. Obsa kiyyatti baay'ee gammada. Oromoo na galateeffadhaa obsa kiyya har'aan ga'eetti illee jechuudha Oromootiin illee. Arraba qofaa miti kana fayyada wanni na goota. Na galateeffadhaa. Kanaaf ammoo ani kan isii galateeffachuu barbaadu tokkoffaa abaarsa namaa jala afaan namaa jala si galee gara keessatti wal dubbifnaa kana hayyama gochuun kan kee ummata kana yaada ummata kanaa hinjifattee hayyama gochuun kee baay'ee gaariidha. Kallattii ittiin waliin dubbachuu dandeenyu anatu si mijeessa. Ati karaa kamiiniyyuu kana wajjin wal arguu barbaaddaa jechuudha. Kana ammoo yaadni kiyyallee guutummaan guututti parsantii dhibba naa tasaakka'uu kiyyatti jechuudha. Ummata kana caala namni si fayyaduu danda'u saa ammaatti anaa fi ana qofa boonii jedhe dhageeffadhu. Saa ammaatti namni si fayyadu homaa harkaan qaban rimeeksiin ammas rimeeksiin ammas taa'u homaa shirinkii takka kan qabu baadoo jiru. Isii dhaallee carraa kennu naallee carraa kennu. Ofii qofa haasa'aa ati waan haasa'u takka hin qabdu as keessaa obboleessoo. Ati dhageeffachuu. Waan haasa'u qabu siitee ta'uu baate waan haasa'u. Yookaan mana kana keessaa baataa yookaan mana kana keessaa nammayyuu carraa isitu sinsiise malee annatti ergattee sisiite jechuudha. Dubbii kana balleessitee. Waan akkana taatu si beeka. An dammootu. Dhageettaa. Sun taane akka nama waa yaadu akka nama waa beekuutti yaada namaallee fudhuuti wala foo qabi biroo. Ila kaisi bar dhimmi kun dhimma keetii ati keessa hin jirtu bar. Ni ilaallata dirqama ni ilaallataanallee indee akkamitti akkasitta. Sin ilaallatu naannaa itti meesi. Dhimma kana keessa harka hin qabdu obboleessu ati wanta kan qabdu. Waan qaba malee dhimma boonii jaar keessaa qabdu dhimma keessaa qaba. Teetiif iyyuu rakkataadha badee dhaabatta. Maaliif akkamiin rakkataadha maali rakkata? Maal harkaa qabda? Dhimmi boonii ilaallatu hundinuu ni ilaallataa jedha raamman. Ati hiyyeessa afaqqare obboleessa kiyya wanta akka harkaan qabdu dhageeffadhu uma takka. Maal akka harkaa qabdu barbaade? Jechoota lafa kaa'e tokko dhageeffadhu. Ishii kana qofa jedhee isinii dhiisa. Jechoota lafa kaa'e tokko. Hiyyeessi waan qabne jaartiin fuudhinii jedhe maal? Dhaga'i. Ani akka namni si arrabsu hin barbaadu. Bakka dhiisisee wajjin hin dubbatin akka si arrabsu hin barbaadu. Ani hiyyeessi jaartiin fuudhinii yoo fuudhe hiyyeessa dhalcha rakkoo dhalcha milishaa dhalcha. Hiyyummaa sammuu dhabuu irra dhageessitaamu. Hiyyummaa jireenyaallee qabu alhamdulillah. Waan dhagayan mallee gowwaan waan jaartiin fuudhinii jedhan. Sababni isaa maal? Gowwaa dhalcha. Wallaala dhalcha booda immoo lafarratti guddate milishaa ta'a. Wan biraatti kun ta'u. No, wallahi kun jedhanii yeessa ምናምን jedhanii bagatee bakka rakkataa na aarse uksum billahi na aarse. Jechuun nama daffaru na aarse. Nama daffaru. Maaliif si aarsa? Dubbii kana keessa wanni isa galchu takka iyyuu hin jiru bakka. Kun rakkoo dhalcha yoo amma jaartii yoo fuudhe kun rakkataadha rakkoo dhalcha. Rakkoo yoo dhalcha rakkoo milishaa taate. Wallahi osoo boonii geeyyu tantee taatee boonii geeyyu si bira jiraate tortollee fuulli kee mul'ataan wallahi yoo akkanatti jireenya jecha ilma namaatiin isaa akkasuma naa qabatu haasee waan barbaade isa amma boonii jecha waan takka jechuu danda'u boonii geeyyu waan takka sin arrabsi yoo barbaade miyuutii qabat please miyuutii qabat please
Ati Gurba qeerroo. yooma jaartii fuutee malee jitee ilmi kee milishaa taatiin jedhee bara. Milishaan tan dura kiftanati. Sitti hima. Kanaaf xiqqimii takka qabdu. Rakkataan rakkoo dhalcha. Milishaa dhalcha. Kanaaf Allah obsanaa kenna. ila kanaaf amma yaa Milishaan inni dalubbu. Milishaan biyya eegaa bara. uqsum billaa. Eegaa. Amma kanaafiyyuu dubbii ka jirtu anaa fi booniyee jidduudha. Ol seentamii mana kana keessa jirta. Erga mana kana keessa jiraatte ammoo dubbii tana lamaan teettee eeyidaa dubbiin xumura godhachaa deemti. An dubbii tana fixannaan isin biraa bu'ee deemaa jechuudha. No. Yoo bu'edde akkana osoo mataan ho'iste na biraa bu'arra mataan asirraa bu'una wayya yoo akka dhiiraa ho'iste dhaggeeffadhaa wal dhaggeeffannaa jette yookiin yaada keellettis mamuu danda'a boonii jecha wal hin taane jiru waan ta'eef yaada kee kanattis mamuu danda'a nu dhaggeeffattee wal dhaggeeffannee addaan deemne yoo hin deematti amma asirraa bu'ee deemaan boonii jecha kana dhufe akka boonii wal bira kan beekee si erga dabalallee. Maal dubbachuu barbaadde? Booniyye afaan carraan ka booniyye obboleessoo warra. Ayyee ati qaama sadaffaadha ati dhaggeeffadhu obboleessoo. Booniyye carraan keetti. Kanaafi yaada amma an dubbadhe kana atillee awwala dubbattee jirta. Asirratti parsantii dhibbatti waan gadi qabdee lafa keettu wayii lafa kaa'ime. Booniyye. Maal irratti yaani? Ofii keessan kan Waa'ee wal argiinsaa irratti akkamitti akka wal agaruu dandeenyu kallattii kamii wal agaru? wal arguun jedhin biyya kana jirtamu kan isi argu. Kallattii ittiin wal agarru lafa kaa'e. Ati sana as jirtaa biyya kana jirtaa wallaan si shakkutu jira. As jirtaa. Amma akkaataa itti wal agarru lafa nuu kaa'e please. Baay'ee ishii walan gina bar biyya kana Bara rakkoon kee kana yaada jijjiirta yoo namni dhufu kanaaf siin jedhee baran. No yaada ani as jechuun jirtaa eku. Yoo as jiraante okay location si erga. Yoo ammoo as hin jiraanne immoo bilbilaan wal argina. Maal dhabe? kophaa kee lokeeshin adda qoodda. Inna kun ayi dukun.